جئير ديبي ورد إيرا مالي فولدور دورتوتا تاعن أكاتان تيسوم كونفرنسي كان إلما نما سالان أدقودي غراغرم ما مول إسو تجرى ما شاء الله وبليتين غافي بريدو غافت دبرتوني مالي فولدور رتاو دبن أكاسي متي مالف نموت سالان أدفوتاني تيسستن إني توكو مالف درسي كون بود آني مالف تا ولي قال له وبليتين غافي باي إيغاري غافت يو خوالك إتماتي أمانتان تاتن إيرا في دبرتوني مالي فولشنا هنتين إني توكو مرغان قوم بتا مالي فنتين جتة غافت ديبسان سببني إسا قرآن سورة النور سورة دمي أفرفا آية صدوم فارت تكنجا مؤمنان وان جتو إجتيسان وان لالون هنهي من الراقة كبدا قام سالا خيسانيس إيقاد آجئين جاء نمني ديراتوكو أكما دبرتي أركين سفسان إجسا قد كبتشو كبا خنافو يو دبرتوني خرا مرغات انتاءن أيرو هند غربتا قفلالا هاسهون كبجتشودا سببان أمو إسان لالون نافن هيمم حالة يسوما أما جرو خانان غرو نما هند لالون اندندا أبلي أن أما بكا جرو خان الرافو لخي أركون دندو أتليس كالتين أن جرو خان لالون انديس يو سرتين اتدهات تلالو برباد دي أمو اسكرينا أسخيس جرورتين لالون انديس ركون قبو غرو أنا فينتو أكا قرآنين اتهمت أكمان دبرتي أركين إجتي يغد قبتون قبا يو هذا وراتي هذا تي يو خين انتلتي تاتي ملي ججودا نمني ديراتوكو أن دبرتو تلالوس ميرين تدقاه متوكلين هنجرو يو خجوته نمنسون أوغيست إنسمو سايكاتريست بردك إلى عالمو قبا قنافو إدو تنتهال أما جرو خانان وللرافقاتشون إسن اتهاس وججودا أتي مرغ خيان تيسي أن أمو يون سر راغرق ليك التي توكو قفل عليه هاسوي كون حالا فقطة أكميتي دودين التقالي دبتا جد أن أما كالتي هون دلالو تجرى أن سلالو ندندو نموت الإهين خيجتي أركمن مراسة قرو لالو نندندا ولاغا هجابا نافخايمي أما هردفات جرى osoo namni waltajjii tanarraa dubbatu dubartii tahee ammoo sarara fuulduraarra dubartoota keenya dhiirri ammoo isaanitti aananii taa'an kun rakkoo miti ammoo wanni akkana gooneef kan dubbataa jiru waan dhiira ta'eef yeroo nuti galma bakka lamatti qoonnee gamanaa fi gamasiin teessisnes ni jira akkasiis ni goones jirra garuu walgahii haalaan guddoo akkanarratti kan kaameeraan hedduun jirurratti nu rakkisa sababni keenya isa kana malee dubartoonni sadarkaan dhiiraa gad jiran jechuufi miti sababa kanaaf iskiriina guddaa gama keessan dhiheessine keessattuu dubartoota gara duubaa jiraniif jecha akkas goone haala saniin nama haasawaa jiru san arguu ni dandeessan garuu fuuldurarraan taa'uun akkaan haasawa seeraan hin haasoyne na godha akkaan seera hijaabaa hin kabajne na taasisa anaaf dubartoota laaluun dhoorkaadha wayita waltajjiirratti haasoynu akka barannetti warra dhaggeeffatu ijaan laaluu akka qabnu barsiifamnee jirra isaan fuuldurarra taa'aa jiran dubartoota yoo ta'an ana na rakkisa yeroo takka gara biyyoota khaliijaa imaleetiin ture haasawa akkaan taasisuu fi nafeerame kan sagantaa san qopheesse ammoo dhaabbata dubartootaati anis yoo xiqqaate sarara fuula duraallee taatu dhiira godhaan je'een garuu isaan waan an je'e hin raawwanne kanaafuu haasawaan taasisisaniin walakkaa osoon lafa laaluu walakkaa hafe ammoo osoon bantii manaa yookiin korniisa laaluutiin fixe lafa bantii na amane cinqii guddoo keessaan ture waanin dubartoota keessa tureef osoon taane haasawa kiyya walakkaa lafa laalaa haasawa kiyya walakkaa ammoo dhaaba manaa laalaa waanin xumureefin cinqame an ulaagaa hijaaba kiyyaa eeggachuun qaba asitti nama fuuldurarraan jiru laalaa itti haasawuun hin danda'a yoo rafaa jiraate usee ija keessa yoo laale namni sunis qaanfatee rafuu dhiisa dubartoonni garuu narraa fagoo jiran wanni akkana gooneef ulaagaa hijaabaa kabajuudhaaf tuffachuu fi isaan xiqqeessuudhaaf jecha akkanan goone isiniif maayikii tokko qofa goonee dhiiraaf ammoo maayikii lama wanni gooneef lakkoofsi keessan waan wal caaluufi warra asitti argame keessaa harka 3 keessaa 2 warra dhiiraati garuu yeroo dabre wayita lakkoofsi dubartootaa fi dhiiraa walqixa turetti maayikii walqixa kannine deebisaasiif kanne je'eetiin abdadha obbolii Galatoome. Yes, brother. Good evening, doctor. I've been coming regularly. Akkam olte Dr. Zakir. Ani waggoota hedduuf yeroo ati konferansii Peace TV qopheessitu hunda haasawaa kee irratti argameera. Kan amma si gaafatuu barbaade. Ani amma manguddoo maatii lama jidduu jiruu taheera. Maatiin lameenuu muslima. Intalaa fi gurbaa maatii lameeniituu niin beeka. Ijoolleen tunniin wal fuudhuu barbaadu. An ammoo manguddoo ijoollee tana walitti fidee waliigalcheedha. Amma ijoolleen tun gaa'ela ijaarrachuudhaaf tahan. Gaafiin kiyya namni muslima hin ta'in nikaa ijoollee tanneen lamaan jidduutti raawwatamu kanaaf ragaa ta'uu danda'a? To the nikah. Brother, that's a very good question. obboleessi gaafii bareedduu gaafate inni hiriyaa lama kanneen muslima tahan qaba
maatiin tokko kan gurbaa fuudhuuti tokko ammoo tan intala heerumtuuti inni manguddoo jara lameen walitti fiderraaye gaa'ela kanaaf ragaa ta'uu hin danda'a. Isaantu ragaa nuuf tahi je'ee na gaafate. Hayyee isaantu ragaa nuuf tahi je'ee isa gaafate ragaa ta'uu hin danda'a je'ee gaafate ta'uu ni dandeessa garuu ulaagaa takka yoo guutte qofa ulaagaan sun guutamuu qaba yoo Allah malee rabbiin biraa hin jiru akkasumas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti jettee ragaa baate nikaaha isaanii saniif ragaa ta'uu ni dandeessa deebisaasiif kan jeetiin abdadha. Galatoom. Obboleessa gaafiin kun dubartii musliiman ta'in irraa dhufe asuma nu keessatti argamti garuu waan sodaatteef gara maayikiroofoonaa dhufuun barbaanne gaafii isii dubbisa yoo intalti musliiman ta'in takka dhiira musliima taheetti heerumuu barbaadde gurbaan musliimaa ammoo akka isiin musliima taatu waan barbaadeef osoo hin dirqisiisin akka islaamummaa qeebaltu yoo gaafate rakkoo qaba jechuunis maatiin gurbaa akka isiin islaamummaa qeebaltu gaafatuun rakkina qaba. Lammaffaan intalti musliima hin ta'in takka yoo gurbaa musliimaatti heerumte ammoo osoo islaamummaa hin qeebalin barsiisa islaamummaa keessa jiru seeraan yoo hordofte rakkina qaba. Maqaan isii Koshbuu jedhama barsiistuudha. Is it wrong on the part of the girl to follow the religion but without converting? Her name is Khushbu. She is a teacher by profession. Sister asked the question. There's a non-Muslim to ask a question. Obboleettiin teenya gaafii dubartiin musliiman tahin gaafatuu barbaadde bakka buutee gaafatte. Sunis intalti musliiman tahin takka dhiira musliimaatti heerumuu yoo barbaadde gurbaan sun akka intalti islaamummaa qeebaltu gaafatuun isaa sirriidha jetti gaafiin. Akkasumas intalti musliiman tahin takka barsiisa islaamummaa cufa osoo musliiman tahin yoo hordofte fudhatama qabaa jettee gaafatte. Qur'aanni suuraa Al-Baqraa suuraa lammaffaa aayaa 221 irratti akkana ja'a. Isin warri rabbitti amane dhalaa amantii hin qabne hin fuudhina. Itti fufuudhaanis isii namni gabra godhate tan amantii qabduutu dhalaa amantii hin qabne tan bilisa taaterra caalaa ja'a. Gabraas yoo taate fokkottuus yoo taate intala mu'minaatu wayya. Intala mushrikaa bareedduu fuudhurra intala muslimaa fokkottuu fuudhuutu wayya. Tarii isiin dubartii haalaan bareedduu tahuu dandeessi. Tarii giiftii tahuu dandeessi. Tarii tan qabeenya qabduus tahuu malti. Tahullee intala mu'minaatu caala. Gurbaan muslimaa tokko intala takka fuudhuun dura akka islaamummaa qeebaltu gaafatuun sirriidha gaafii jettuuf deebisaan inumaa gaafachuun dirqama kan jedhu ta'a. Yoo isiin islaamummaa qeebalte malee isii fuudhuun danda'u. Fakkeenyaaf saayikilaatu jira haa jennu. Goommaan saayikilii sanii inni tokko kanuma isaati. Tokko ammoo kan makiinaa qonnaati. Saayikiliin sun deemuu ni danda'a? Hin danda'u. Goommaan hundi kan saayikilii tahuu qaba. Yoo tiraakteeraas ta'e goommaan hundi kan tiraakteeraa tahuu qaba. Sababni isaa jireenya keenya keessatti maatii ijaarannu keessatti galmi ijoon gahuu barbaannu jannata waan ta'eef warri maatii ijaarratu wal fakkaachuu qaba. Gaafiin lammeessoo ammoo intalti takka osoo islaamummaa hin qeebalin barsiisa islaamummaa hordofuu dandeessii ja'a. Laal islaamummaa qeebaluu kee namatti himuun dirqamaa miti. Gara maayikiraafoonaa dhuftee Allah malee rabbiin dhugaan gabbaramuun jiru jechaa dubbachuun dirqamaa miti. Yoo islaamummaa qeebaluu kee namatti himuun jireenya kee irratti dhiibbaa fidate qalbii tee keessatti jettee rabbii ol aanitti himatti gahaadha. Ragaan siin barbaachisu kun walii galtee sii fi rabbii kee jidduu jiru. Kanaafuu sirni addaa gara islaamummaa seenuu keetiif qopheeffamu hin jiru. Garuu himachuun filatamaadha. Sunis akka namni biraa karaa sirrii hin taaneen sin hubanne taasisa. Haa ta'u malee yoon himadhe rakkootu na mudata jettee rabbi qofatti himattee qalbii keessatti qabattee seeraan hordofte alhamdulillah amaneetiin jira ja'anii arrabaan himachuu caalaa gochaan agarsiisuutu barbaachisa. Dubartiidhaaf islaamummaa qeebale jettee labsattee hordofuu dhabuurra osoo qeebaluusii hin labsatin barsiisa islaamummaa hordofuutu isiif jaalatamaadha. Waaniin je'e sirritti naaf hubattee intalti muslimaa takka osoo islaamummaa qeebaluusii hin labsatin barsiisa islaamummaa hordofuutu eega qeebaluu isii labsatteen booda hordofuu dhabuurra isiif caala. Labsachuurra dalagaarra oolchuutu barbaachisa. Kun waan isii fi rabbii jidduu jiru. Wantoota islaamummaa keessa jiran raawwachuu jalqabuun isii waan hunda namaaf ifa taasisa. Salaatuunsii rabbi tokkicha akka tahee fi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammoo ergamaa isaa tahuu waliigaluu sii mul'isa. Wayita iqaamaa salaataa gootu rabbi tokkicha akka tahee fi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammoo ergamaa isaa akka tahe amantee jirti. Dhumte dubbiin kanaafuu barsiisa islaamummaa hordofuu jalqabnaan labsachuun isirraa hin eeggamu. Dubartiin filmaata lammaffaa filatte taanaan deebisaan ani isiif kannu
labsachuurra dalagaarra oolchuutu hedduu barbaachisaadha kan jedhuta. Garuu yoo labsatuu barbaadde ammoo sunis ni ta'a. Labsatuu ni dandeessi. Deebisaasiif kan jeetiin abdadha. Yes, brother. Hare Krishna. Here. Ani yeroo duraatiif sagantaa akkanaa irratti hirmaadhe. Warri asitti argamu waa'ee jireenyaa dachii tanaa beekuudhaaf hedduu barbaada. Garuu mariin amma asitti geggeessaa jirru kun rakkin waliigalaa akka dhiiraa fi dubartiittis qabnu ni furaa jettee yaadda. Rakkinnoota mudataaru kan duriif ka ammaa dhukkubaa fi kanneen birootis walumaa galatti rakkin ilma namaa fura. Dhaloota irraa kaasee haa guddannee dulloomnuu fi dhukkuboota nu mudatan kanneen irraa nu furuu danda'a. Intal gaarii fuudhuun yookaan dhiir gaariitti heerumuun yookaan ammoo intal qabeenyi qabdu fuudhuun yookaan obboleessi nuti waa'ee mirga dhiiraa fi dubartootaa haasawaa jirra. Fuudhaa heerumni rakkinoota akka dhukkubaa furuu danda'a jedhe. Rakkinoonni muraasni ni furaman. Yoo dubartii gaarii fuute dhibeewwan karaa wal qunnamtii saalaatiin daddabranirraa if eeguu ni dandeessa. Garuu rakkoon jireenyaa inni ijoon obboleessa obsi gaafii gaafattee jirta. Akkaan deebisaa kan nuuf fayyame. Waa'ee dhiiraa fi dubartootaa mari'ataa jirra. Waa'ee jireenyaa fi bultii jaarachuu mari'ataa jirra jechuun gaafii gaafate. Mariin kun rakkina dhukkubaa fi kanneen biroo ni furaa jechuun gaafate. Obboleessa na dhaggeeffachaa jirtaa? Gara biraa laalutti jirta. Garuu as dhaggeeffachaa jirtaa? Fuudhaa heerumni rakkinoota kee muraasa kanneen dhukkubaan wal qabatan furuu ni danda'a. Intala ifii jaalattu yoo fuute inshaa Allah dirree yookiin ganda keessa deemtee intala biraatti zinaan dalaytu. Kun ammoo carraa ati dhukkuba karaa wal qunnamtii saalaatiin daddabraniin qabamuu keetiin hir'isa. Carraan ati dhukkuba eedsiitiin qabamuudhaa xiqqaadha. Kanaafuu gaa'ila sirrii yoo raawwatte rakkinoota kee muraasa kan dhukkubaa wal qabatan furuu ni dandeessa. Garuu rakkina hundan furu. Haa ta'u malee sagantaan kun waa'ee mirga dubartootaatiif qophaa'e. Nuti ammoo sagantaa fi mata duree adda addaa dhimmoota rakkina ilma namaa furuu danda'anii hedduu qabna. Arra waa'ee furmaata mirga dubartootaa haasawaa jirra. Sagantaa tiyyatan xumuraa irratti hirmaatuu ni dandeessa. Sun waa'ee kaayyoo jireenyaarraa haasawa. Sagantaa sanirratti waa'ee jireenyaatiin wal qabatee furmaata sirrii ni argatta. Kanaafuu guyyaa saniif kaayadhu. Waa'ee marsaa xumuraa beektaa? Wanni gaariin yeroo hunda akkaataa xumura isaati ja'ama. Akkasiimi kun haasawa kiyya kan jalqabaati. Jum'aa sagantaa biraanin qaba. Sagantaa sanirratti mata duree Qur'aana hubannoon dubbisuu qabna ja'urraa hin haasawa. Sabtii ammoo sagantaa gaafii fi deebisaa qabna. Guyyaa xumuraa ammoo mata duree kaayyoo jireenyaa ja'urraa hin haasawa. Sagantaa sanirratti yoo argamte inshaa Allah gaafiin ta'e hedduun deebisaa ni argatti. Deebisaasiif kan je'eetiin abdadha. Hope that answers the question. Okay, Hare Krishna. Dubartoota biraa namni muslima hin ta'in kan gaafii gaafatu jiraa? Obboleettii gara Islaamummaa deebitee qabna. Yoo keessummeessaan hayyama isiidhaa carraa kennina. Hayyama kennineerra. Assalamu alaikum. My name is Assalaamu alaikum. Maqaan kiyya Mariam Shariif jedhama. Ogeettii fiizikaal teraapistiiti. Alhamdulillah carraa Islaamummaa qeebaluudhaan argadheera. Gaafiin kiyya abbaan kiyya carraa Islaamummaa qeebaluudhaan arganne. Shirkiin ammoo badiirra guddaadha. Wanti an beekuu barbaadu du'aayin addaan isaaf godhu yoo jiraate yookiin ammoo badiin isaa akka isaaf dhiifamtuuf jecha wanti an isaaf godhu yoo jiraate osoo naaf himtee. dua or something I can read on his name so that his sin will be forgiven. Sister asked the question that Alhamdulillah. Obboleettiin wanni gaafatte. Alhamdulillah isin Islaamummaa qeebaltee jirti. Akka carraa tahee ammoo abbaan isii mushrika tahee du'e. Akka badiin isaaf dhiifamtuuf jecha maqaa isaatiin wanni hin godhuu danda'u yookiin du'aayin an isaaf godhu ni jirti jettee gaafatte. Obbolee Qur'aanni suuraa Annisaa suuraa 4 aayaa 48 irratti akkasuma suuraa Annisaa suuraa 4 aayaa 116 irratti akkana jedha. Rabbiin badii yookaan dilii waa isatti qindeessuu namaaf hin araaramu. Ammoo waan badii sanii gadii nama fedheef ni araaramaa ja'a. Sababni isaa namni shirkii dalage nama badii guddoo dalage waan ta'eef. Namni shirkii dalagaa ture du'uu isaatiin dura yoo toobate inshaa Allah rabbiin ni araaramaaf. Garuu mushrika tahee yoo du'e hin araaramuuf. Namni sun azaaba gala ja'amee murteeffamee jira. Carraan biraan jiru. Seerri kun Qur'aana keessatti galmeeffamee jira. Wayita Nabi Ibraahim alayhi salaam abbaa isaa kan mushrika tureef du'aa godhu aayaan buute. Yoo namni sun lubbuun jiraate akka rabbi isa qajeelchu du'aa isaaf godhuu ni danda'ama. Abbaa keetiif, haadha teetiif, obboleessa keetiif rabbi karaa qajeelummaa isaan haa qajeelchu jettee du'aa godhuu ni dandeessa. Garuu mushrika tahanii yoo du'an yoo mushrika tahuu isaanii sirritti beekte du'aa godhuuf hin dhoowwaadha. Yaa rabbi sanyii tiyya muslima taasisi
jettee du'aayii godhuu ni dandeessa. Tun du'aayii Nabi Ibraahim alayhi salaam godhe. Abbaan isaa mushrika ture. Suuraa Ibraahim suuraa 14ffaa aayaalee gara xumuraa irratti yaa Rabbi ilmaan kiyya warra fedhinnaa isaanii siif kennan taasisi jechuun du'aayii godhe. Ilmaan isaa lachuu jechuunis Ismaa'ilii fi Ishaaq alayhim assalaam ergamtoota Rabbii turan. Kanaafuu obbolii wanniin an siif dhaamu Rabbi ilmaan kee warra karaa qajeelaa irra turanii fi fedhinnaa isaanii Rabbiif kennan akkasiif godhu du'aayii isaaniif godhi deebisaa siif kenna jeetiin abdadha. Be the ones who will submit their will to Allah and be on the straight path. Hope that answers the question. Galatu. Hayyo obboleessa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Maqaan kiyya Talhaa Nusrat Jaama. Barataadha. Gaafiitii gaafatuun dura sigalatoonfachuun barbaada. Namni musliman tahin kan gaafii gaafatuu barbaadu ni jira. Namni musliman tahin gama dhiiraati yookiin dubartoota irraayis ta'u namni gaafii gaafatuu barbaadu ni jira. Kun carraa keessani. Mata dureen dhimma dubartootaa kanarratti wanni gaafatu barbaaddan yoo jiraate yookiin ammoo islaamummaa fi amantii wal bira qabu irratti wanni gaafattan yoo jiraate itti fayyadamaa. Namni musliman ta'een kan gaafii gaafatuu barbaade yoo jiraate gaafatuu mirga qaba. Yoo hin jiraanne warri muslimaa akka itti fufan hayyamna. Yoo jiraattanii jidduun dhuftan hiriira dhiissanii gama fuulduraa dhufuu mirga qabdan. Hayyo obboleessa itti fufi. Jalqaba irratti annama gaarii fi muslima gaarii kaniin tahee karaa keetiin. Dhugaadha qaceelluma rabbitu namaaf kenna garuu sababaan sihi gaafiin tiyya quraana irraa akkaan dubbisetti yeroo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanitti warri dhiiraa dubartoota akka gabroonfatan ni hayyamaaf ni qaamalee wal qunnamtii saalaa akka isaanii wajji raawwatan ni hayyama wanni kun kabajaa dubartootaa xiqqeessuun ta'u wanni kun dubartootaafis ni hayyamamoo dhiira qofaaf hayyamame. Privilege was only confined to men. Brother has a question. Obboleessi akka je'etti bara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanitti dubartoota akka gabraatti qabatu ni danda'ama. Isaan waliinis osoo gaa'ila raawwatiin wal qunnamtii saalaa raawwatu ni danda'ama. Maaliif hayyamame? Mirgi addaa kun maaliif kenname? Faallaa saniitiin hoo dubartoonni akkas godhuu ni danda'anii? Je'ee gaafate. Aayaaleen Qur'aanaa muraasni tan haadha warraa teessanii fi warra isin jala jiran waliin wal qunnamtii saalaa raawwatuu ni dandeessan ja'aniitu jira. Warra isin jala jiran jechuun yeroo sanitti warra waraana irraa booji'amantu ture. Dhiiraas haa ta'an dubartoonni booji'amnaan gabra ta'an. Yoo aayaa Qur'aanaa xiinxaltee ilaalte suuraa Annisaa suuraa 4ffaa aayaa 25 irratti yoo dhalaa fuudhuu dandeetii hin qabaanne dubartii gabra taate fuudhaatii maharii isii bilisummaa godhaa ja'a. Yoo dandeetii fuudhuu hin qabaanne dubartii gabra taate fuudhaatii maharii isii ammoo bilisummaa godhaa ja'a. Kun waan nama gammachiisuu miti. As mahar. So you're encouraging. Gabrummaan akka dhaabbatu godhamee jira. Obboleessa gaafii xumurtee jirta. Walitti hidhata qaba jeeti. Gaafii hidhata qabu gaafatuudhaaf hiriira duubatti deebuu qabda. Gaafii gaafattee jirta. Gaafii ta'e dhageenye jirra. Yoo gaafii hidhata qabu gaggaafatte rakkoodha. Warra musliman taaneef ni hayyamna. Muslima taanaan ammoo duubatti deebi'e. Rakkoon qabu. Yoo jidduun gaafii hidhata qabu gaafatte yeroo silaa gaafii hedduuf nu tajaajilu nu jalaa fixxa. Warra musliman taaneef garuu xiqqoo garaan ni laafna. Kanaafuu gaafii teetiin wal qabatee dubartoota akkasii fuudhuun ni filatama. Faallaa saniin dubartoonni dhiiratti akka heeruman hin hayyamamu. Dhiirri dubartoota gabra isaaniif ta'an qofa waliin wal qunnamtii saalaa raawwatuu danda'a. Qur'aanni faallaa kanaan hin hayyamne. Yeroo sanitti dubartoonni gariin sagaggaala qaama isaanii maallaqaaf jecha gurgurataa turan. Sagaggaalummaa fi gaa'ilaan ala wal qunnamtii saalaa raawwatuun baramaadha. Kanaafuu islaamummaan waan kana sadarkaan dhoorkuudhaaf karaa godhe. Akkuma farshoo dhuguun sadarkaan dhoorkametti jechuudha. Aayaan duraa suuraa Al-Baqraa suuraa 2ffaa aayaa 219 irratti akkana jedhe. Farshoo dhuguu keessa bu'aa fi miidhaan ni jira. Ammoo miidhaa isaatu caala. Aayaan itti aanu suuraa 4ffaa aayaa 43 irratti ibsame. Sunis machooytanii salaata hin salaatinaa ja'amee labsame. Yoo farshoo dhuyite hin salaatin jechuudha. Inni xumuraa suuraa Al-Maa'idaa suuraa 5ffaa aayaa 90ffaa irratti ibsame. Farshoo dhuguunis aayaa kanaan dhorkame. As birattis Rabbiin jalqaba irratti wal qunnamtii saalaa guutumaan guutuutti haraam godhee namoota lama qofaaf hayyame. Haadha warraa teessanii fi warra isin jala jiran qofa jedhe. Yeroo ammaa tana wal waraansa akka durii san hin qabu. Tarii waraanni akka biraatti jiraachuu mala. Namoonni hedduun Qur'aanni waa'ee ilma namaa gabra godhatuu dubbate. Fudhatama qabaa ja'anii gaafatan. Anis sirritti fudhatama qaba. Akkamitti hin qabaanneen ja'an. Arraan tana akkuma beekamu ilma namaa gabra godhatuun akka addunyaatti dhorkamee jira. Garuu waan ammaan tana mana hidhaa Guantanamo Bay keessatti raawwatamaa jiru beektu
dhaabbanni mootummoota gamtoomanii nama waraana irratti booji'ame akkamitti qaba jennee haa laallu. Waan yeroo ammaa tana manneen hidhaa mootummaa keessatti raawwatamu laallee mirga islaamummaan nama waraana irraa booji'ameef kanneen yoo madaalle seerri islaamummaa haalaan irra gaarii ta'uusaa hubanna. Guyyaa muraasa booda nama James E. Jaamuutu dhufee barumsa isiniif kanna. Inni lammii Chaayinaati. Guantanamo Bay keessatti hidhamee ture. Seenaa achi keessatti mudatee isiniif hima. Sagantaa san irratti hirmaadhaa. Waan Guantanamo Bay keessatti mudatee fi hidhamtoonni haala kamiin akka dararaman yoo argitan ni rifattan. Yeroo ammaa tana booji'amaan ni hidhama. Seerri islaamummaa garuu gabri waraana irratti booji'ame mirga olii fi gaddaddeemuudhaan ni qabaa ja'a. Waraana irratti booji'ame garuu mirga sossohuu ni qaba. Kun seera ajaa'ibaati. Akka olii fi gaddeeman isaaniif hayyamamee jira. Garuu dheessee gara biyya isaa deebi'uun hin hayyamamu. Yoo akkas godhe ari'amee qabama. Mee waan kana sirriitti ilaalaa. Yeroo sanitti namni waraana irratti booji'ame sansalataan hin hidhamu. Waraana ammaan tana deemaa jiru irratti kaampii hidhamtootaa qabna. Dalleen isaa shiboo elektirikaati. Dallee san keessaa bahuu hin danda'an. Achi keessatti ammoo wantoota gurraaf suuqannee isaa ta'an hedduutu raawwatama. Hiraarfama karaa walqunnamtii saalaatiin raawwatamu fa'aa achi dhageenya. Hamtuu hedduutu achi keessatti raawwatama. Kana beektuu seerri islaamummaan warra waraana irratti booji'amaniif karaa godhe. Seera dhaabbata mootummoota gamtoomanii seera Guantanamo Bay ni caala. Ilma namaatiifis isaatu irra gaariidha. Islaamummaan gaa'ilaan alatti walqunnamtii saalaa raawwatuu dhoorkee jira. Yeroo sanitti ammoo addatti dubartoota harka keessan jala jiran waliinis raawwatuu ni dandeessan je'ee mirga addaa kanne. Wanni filatamaan akka Qur'aana irratti ibsametti bilisummaa akka maharitti kannuun isii fuudhanii waliin jiraatudha. Deebisaasiif kan jeetiin abdadha. Galatoomi. Hayyoo obboleessaa. My name is Anand by profession. Maqaan kiyya Anand jedhama. Dizaayinar keessoo manaati. Wanti an gaafatu barbaadu intalti muslimaa dhiir muslima hin ta'initti heerumuu dandeessi? Without the question that can a Muslim girl marry? Obboleessi intalti muslimaa dhiira muslima hin ta'initti heerumuu ni dandeessi jee gaafate. Akkumaan dura jeetti intala mushrikaa hanga amantutti fuudhuun hin danda'amu. Aayaan yeroo san isiniif hime kan suuraa Al-Baqraa suuraa lammaffaa aaya 221 irra jiru akkana ja'a. Isin warri rabbitti amane dhalaa amantiin qabne hanga amantutti hin fuudhinaa. Isii namni gabra godhate tan amantii qabduutu dhalaa bilisaa tan amantiin qabne irra caala. Osoo isin ajabdellee itti fufuudhaan aayaan sun dhalaa amantii qabdu dhiira amantii hin qabnetti hin heerumsiisina. Nama namni gabra ja'uun kan rabbitti amaneetu dhiira walabaa amantiin qabne irra caala. Osoo isin ajabellee namni sun dhiira bareedaa ta'uu danda'a. Dureessarraa boodaa ta'uu mala. Tahullee dhiirri iimaana qabu dhiira iimaana hin qabne irra ni caala. Kanaafuu gara lachuutuu dubbiin jirtu wal fakkaatti. Intalti muslimaa dhiira muslima hin ta'in itti heerumuu hin dandeessu. Islaamummaa fudhannaan ni ta'a itti heerumuu ni dandeessi. Akkumaan fakkeenya dura isiniif kanne goommaan makiinaa afran wal fakkaatu qaba. Tokko saayikilii tahee sadi makiinaa yoo ta'e deemuu hin danda'u. Sababni isaa waahila jireenya keetii dhugaan jaalattu waliin jannata seenuu barbaadda waan ta'eef. Intalti muslimaa abbaa warra sii jaalattu waliin jannata seenuu barbaaddi. Jiruun dachii tanarra jiraannu jiruu gabaabduudha. Mee waan takka yaada namni bultii wajji jaartan sun akka azaaba seenu yoo beektan waliin jiraattanii jireenyi kanaa maali faayidaansaa? Kanaafuu jalqaba irratti namni sun islaamummaa fudhatuu isaa mirkaneeffatuu qabda. Rabbiin tokko akka jiru yoo amane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii khaxumuraa ta'uu isaa yoo qeebale warri wal fuudhe lamaan carraa addunyaa fi aakhiraattis jireenya milkii jiraachuudhaa qabaachuu malan. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha. That both will have the best of this world and the hereafter. Hope that answers the question. Dubartoota biraa namni gaafatu jira? Hello, good evening, sir. I'm Sadia Akram. I'm a first year student of Business Management Studies. My question is... Hello, akkam oolte. An Sadia Akram jedhama. Barnoota biizines manaajimantiitiin barattuu waggaa duraati. Akkuma haasawaa kee keessatti ibsitetti dubartoonni musliimaa dalagaawwan akka moodelingii, fiilmii dalaguu fi shubbisuu irraa fagaatuu qaban jette. Gaafiin kiyya seerri kun dhiira irratti hoo dalagaa? This was the question that I said that profession which exhibit the body like... Obboleettiin wanni gaafatte. Haasawaa kiyya keessatti akkaan ibsetti dalagaawwan qaama mul'isuu waliin wal qabatan kanneen akka shubbisuu, faashina irratti hirmaachuu, fiilma dalaguu, dhiiraaf hoo dhoorkaadhaa jette. Fiilma dalaguu fi moodela ta'anii faashina mul'isuun Qur'aanaa fi shari'aan yoo walitti bu'ute dhoorkaadha.
fakkeenyaaf dhiirri tokko uffata suufaa beeksisaa jiran beeksisa san keessatti wanni haraamtan biroo yoo hin dabalamne hayyamamaadha. Garuu beeksisa biraa kanneen akka farshoo wiskii kan bilaak doog jedhamu shaampeenii fi wantoota farshoon wal qabatan yoo beeksisu ta'e haraami hin hayyamamu. Haaluma wal fakkaatuun filimaan dalaga je'ee taatoo mushrikaa kan sanama gabbaru bakka bu'ee yoo hojjetu ta'e haraami. Warri muslimaa kanneen filima dalagan hedduun taatoo nama musliman ta'inii qabatanii shirkii dalagan kun haraami. Abbaa fedhimaaf hin taane addunyaa tanarraa aaktara cimaarraa boodaa taatanis taatoon inni bakka bu'ee dalagaa jiru sun jahannam isa geessaa jira. Dalagaan isaa jahannam isa naqutti jirti. Garuu filima keessatti taatoo bareedaa yoo bakka bu'e yoo nadhoo jalan fiine rakkoon qabu. Garuu wantoonni faayidaa hin qabne itti daddabalamanii ulaagaan seerri hijaabaa yoo cabe haraam itti ta'a. Saniin ala wantoonni sasalphaan kan wanni haraam itti hin makamne kan ulaagaan hijaabaa keessatti hin cabne qur'aanaa fi sunnaa hordofanii yoo hojjetan filmiiwwan dhaamsa islaamummaa qaban kan ilma namaa jannata geessan yoo dalagan waan gara rabbii nama geessu yoo carraaqan rakkoo takka illee qabu. Kanaafuu wanni isaan filimaan yookiin karaa moodeelingiitiin dalagan yoo shari'aadhaan walitti hin buune hayyamamaadha. Yoo san hin taane garuu haraami. Deebisaa siif kan jeettiin abdadha. Galatoom. Hayyoo obboleessa. Assalamu alaikum. My question is now the age of combined studies. Assalamu alaikum. Amma jaarraa barataa walitti makamee baratu kan keessatti dubartootaaf barumsa fayyaa barachuun hayyamamaadha. Sababni isaa parsantii 99 kan ta'u nama haram yookaan ammoo nikaa malee walitti laaqamuu hin qabnetu wajjin barata. But there's a question that is co-education permitted? Obboleessi kolleejjii keessatti barumsa fayyaa baratuun danda'amaa jee gaafate. Akkasimi dubartiin doktara ta'uu yoo barbaadde manni barnootaa dhuunfatti dubartii qofa barsiisu yoo hin jiraanne dhiiraan walitti makamanii baratuun ni hayyamamaa fi jee gaafate. Kaayyoon dhugaa yoo jiraatte shari'aan islaamaa badii guddoo hambisuuf jecha kasaaraa xiqqoo kasaaruun ni ta'a ja'a. Dubartiin takka kolleejjii fayyaa kan dhiiraan walitti makamanii baratan seentee yoo baratte seera hijaabaa eeggachuun itti ulfaata. Garuu eeggachuu ni dandeessi. Hubadhaa garuu haalaan ulfaata. Kolleejjiin fayyaa bakka jabduudha. An kolleejjii fayyaa keessaan ture. Maashaa Allah rabbi waan san keessaa na baasee jira. Dameewwan ulaagaa hijaabaa nama harkaa cabsan keessaa kolleejjiin fayyaa isarra hamaati. Achitti hijaaba eeggachuun qabsoo jabduu barbaaddi. Ammoo rabbi qofaatu rakkoo san keessaa si baasa. Saniin ala dhiiraa fi dubartoonni walitti makamanii gareedhaan hojjechuuf dirqaman. Halkaniis waliin turanii dalagan. Haalaan hamaadha. Yoo rabbi si faana jiraate inshaa Allah karaa qajeelaa irra turuu ni dandeessa. Dubartiin yoo kolleejjii fayyaa seenuu barbaadde hijaaba sii eeggachuun dirqama isiirratti ta'a. Kolleejjiin an keessatti baradhetti dubartoonni muslimaa kan hijaaba isaanii eeggatanii jiran. Hundaa miti dubartoonni tokkoo fi lama kanneen hijaaba eeggatanii jiran. Laalaa fakkeenyaaf dhukkubsataan nuti ilaalu yoo tokko ta'e waa'ee seenaa isaa waliin qoratuun dirqama yoo ta'e yoo intalti takka dhiiraa waliin ramadamtee waliin dalaguuf dirqamte wayita haasoitu ija sii qaqqabatuu qabdi. Saniin ala akkam jirta filmiin sun akkam ture jechaa haasawan taane haasawuun hin ta'u. Mee waliin saakila haa oofnu waliin haa deemnu jechaa taphachuun hin barbaachisu. Yoo waahila dalagaa fi barumsaa kee waliin haasawuun dirqama ta'e ijatee qaqqabachuun haasawuu ni dandeessa. Namoonni ati itti haasoitu tarii jaalachuu dhabuu malan ta'us hijaaba eeggachuun siif dirqama. Yoo dirqama firratti goote hijaaba kee eeggachuu ni dandeessa. Nama dhukkubsate kan saala faallaa wal'aanuun wal qabatee qur'aanaa fi hadiisni hayyama kannanii jiran. Maaliif? Sababni isaa ati nama dhukkubsate wal'aanaa jirta. Lubbuun isaa dhukkuba kan akka damdamattuu godhaa jirta. Kanaafuu yoo barbaachisaa ta'e doktorri nama saala faallaa wal'aanuu ni danda'a. Irra gaariin garuu dhiiraafis doktora dhiiraa dubartiifis doktora dubartii godhuudha. Kanaatu caala. Haa ta'u malee bakka hundatti waan kana argachuun hin danda'amu. Sababa kanaaf nuti sochii United Islamic Aid jettu jalqabne. Sochii tana keessa dalagaa haaree tan Free Medical Center jettu jalqabne. Waan kana dhihootana jalqabne. Konferensiin kun eega xumurameen booda dalagaa isaa ifatti jalqaba. Imaama masjida Nabawii kan ta'e Sheekh Saalax Budeer wiirtuu teenyatan mumraa keessatti argamtu tana eebbisee nuuf bana. Inshaa Allah eega konferensiin kun xumuramee guyyaa lama booda eebbifama. Wanni wiirtuu tana adda godhu qur'aanaa fi sunnaa bu'uura godhannee hundeessine. Kana jechuun dubartoota wal'aansaaf dhufan doktora dhalaatu wal'aana. Doktorri dhiiraa dhiira wal'aansaaf dhufe yaala. Lafti irratti banuuf deemnu iskuweer meetira 200 dhiyaatti. Kutaan keessummaa itti simannus
dhiiraa fi dubartiidhaaf kan addaati. Ijoolleen xixiqqoon isaan hin ballaqin bakka barbaadan dhaquu mirga qaban. Kun rakkoon qabu. Doktoroonni dubartii dhukkubsattoota dubartii qofa wal'aanan. Inshaa Allah warra MBBS fi MD tahan qofa qaxarra. Warra haalaan professional tahan if keessatti qabatuudhaaf ijibbaan. Wanni hundi haalaan qophooyti. Garuu wal'aansi kafaltii tokko malee bilaashatti kennama. Ogeeyyoota fayyaa haalaan ogummaa qaban dhiheessina. Inshaa Allah. When I started the center, I'm a medical doctor. An doktora fayyaati. Wiirtuu fayyaa amma qopheessaa jiru tanatti tajaajilli wal'aansaa akkaan bareedu kan tajaajila fayyaa hospitaala biroo caalu akka kennamu taasifna. An dalagaa tiyyatan doktorummaa dhiisee keessaa bahe abbaa fi obboleessi kiyya maashaa Allah ogeeyyii fayyaati. Isaan wiirtuu mataa isaanii qaban gaariidha. Isaan achitti maallaqa nama kafalchiisan. Nuti garuu wiirtuu fayyaa tan tola nama tajaajiltu banne. Koottaarraa fayyadamaa. Asitti wal'aansa akkaan gaarii ta'e kan kiliinikoota ala jiran caalu qopheessuudhaaf karoora qabna. Mana qilleensa bareedaa if keessaa qabu. Kutaa haalaan gaarii keessummaa itti siman. Bakka qulqulluu addaa qopheessine. Tolaan isin wal'aanna. Namoota maallaqa hin qabne. Bilaash kafaltii takka malee wal'aanna. Musliimaa fi namni musliiman tahiinis dhufee tajaajila walabaa kan argachuu danda'a. Bakka keessummaa itti simannu barruu fi gaazexaa bebbeekamoon keenya. Kitaabban Islaamaa keenya. Chaanaloota Islaamaa akka daawwatan goona. Akkuma beekamu namoonni manneen haakimaa wayita dhaqan doktora qunnamuun dura bakka ta'anitti barruulee asoosamaa fi seenaa namaafaa dubbisan. Nu bira garuu akkasii miti. Kitaabban amantiitiin wal isaan barsiifna. Dhukkuba isaan qaberraa wal'aanamuudhaan cinatti inshaa Allah iimaana isaaniitis wal'aanneeti deebi'an. Eenyu fayyisaan? Allah isaatu fayyisa. Abbaan fayyaa isa. Kanaafuu wanni nuti itti amannu yoo barumsa fayyaa baratuu barbaadde manni barnootaa saala adda fooyee barsiisu yoo hin jiraanne kanuma jirutti makamtee baratuu mirga qabda. Garuu ulaagaa hijaabaa kabajuun sirratti dirqama ta'a. Ati yoo doktora taate if duraaf seeronni hijaabaa akka kabajamaniif qooda kee ni baata. Dubartiin musliimaa takka doktora taatee yoo hawaasa keessatti mul'atte dubartoonni musliimaa kan birootis isii hordofanii doktora waan ta'aniif lakkoofsi doktoroota musliimaa heddummaatee haala jiru salphisa. Deebisaa siif kana jeetiin abdadha. Jazaakallah. Amma gaafii lama qofa hayyamna. Gaafii tokko maayikii kanarraa tokko ammoo kanarraa fuuna. Dr. Zaakiris gaafilee sanniin deebisuudhaaf daqiiqaa 5 qofa qaba. Hayya obboleessa. Assalamu alaikum. I am rewarded. My name is Assalamu alaikum. Annama gara Islaamummaa deebi'e. Maqaan kiyya Abdullah Sheekh jedhama. Sandura maqaa Sheeshar Kumaandar jedhamuun hin beekama. Iddoo Paanveel jedhamurraa hin dhufe. Gaafii takkaan qaba. Sunis waa'ee Allahu Akbariiti. Quraana wayitaan dubbisu jannanni akka jiruun bare. An qajeela jannata seenuun barbaada. San argachuuf ammoo quraanaa fi sunnaa akkaan hordofuu qabuun hin beeka. Wayitaan quraanaa fi hadiisa dubbisu guutumaan guututti sunnaa hordofuu akkaan qabuun bare. Haa ta'u malee sunnaanin hordofu jiru tun sababaa haadha tiyyaatiif na cinqotti jirti. Haati tiyya akkaan areeda ofirraa ciru. Koofiyaa ofirraa baasuu fi sunnaa hunda akkaan ifirraa dhiisuu barbaaddi. Akkaan hordofa amantii hinduu ta'uu barbaaddi. Akka jaraatti akkaan waan biroo gabbaru feeti. Rabbii kee qalbii keetiin gabbaruu qabda malee salaataanii miti naan jetti. Hordoftoonni hinduutiis sababumaan amma dubbadhe kanaaf na rakkutti jiran. An waan isaan naan ja'aa jiran kana godhuun qaba moo mana san gadhiisee bakka biraa jiraachuun qaba? MashaAllah, brother, that's a very good question. Allah give him. Maashaa Allah obboleessi gaafii bareeddu gaafate. Rabbiin hidaayaa isaaf kanneen muslima tahee jira. Qur'aanaa fi sunnaa hordofuun jannata akka isa naqu hubatee jira. Hadiisa dubbisee sunnaa hordofuu jalqabe. Koofiyaa qaba. Rifeensa isaa ittiin haguugee jira. Areedaas ni qaba. Garuu haati isaa areeda firraa cirii jetteen. Koofiyaas ifirraa baasi jetteen. Maaliin godhuu qaba? Jee gaafate. Aayaan Qur'aanaa amma dura ibse kan suuraa Luqmaan suuraa 31ffaa aayaa 14 irra jiru akkana jedha. Haadhaa abbaatti tola ooluu ilma namaatiif dhaamnee jirra. Laafina irratti taheen haatisaa isa ba'attee jirti. Itti aansuun aayaan jiru kan suuraa Luqmaan suuraa 31ffaa aayaan 15ffaa kana jedha.